الشيء ما عندنا ذكرت كويه رودي جمال ديفيد أنا ذكرت نانية ثمانية ها واتكون أنا بقول لازم ديوم بقول سينجر أتمنى من تقول يقدر يا من تقول بكون ديوم ولا تقول ديوم كبمو أكيد مو مالنا مال تاتني هو أدوكم أنا جالس تي بكا وانا كنا تين جكتينا وانا كزيادة كين كبوشي هذا كسين كبواني تكتين كوسي كفا هذا كتين شكين بكا كان بكم تتما ناسي وندي هو ولا تنو بزار كان كفاشي بكا يو أدوكم أنتني جابت تسي كان كفا أوفرايجل بكا نقاتي بوتين جدا ولا ما البكم مالك هاي ما جت جكتيكو ما aku mau warna gitu itu nargi timsir itu anu itu makan udah kan macam bulura ini sih kan aku baca buku juga dia sama bom ya Allah Ini ada biar apa? Yeşil bindik zaten. Namanya apa itu tuh? Ukur kerja tuh. Ukur katanya tuh. Kan ke kali ini lah kali ke itu kali itu becara lah pak. Mana milah? Hai itu. Programnya kerja nih. Kau di depan nih. Garwas mau ulia kamu deh bukan satu nih itu. Angke kali mana deh? Ani kau itu tadi kau itu sudah tahu tak? Ani sar ro sudah dia akan berapa? Jadi itu kali kita mau lagi dia tadi. Lagi. Lah. Apa itu jadi apa dah? Lah. Di mana dia demi lagi kita mau. Kalau wano ya kasi kita revision ni. Atau lain mi. Koba sendiri mi. Koba sendiri mi. Hah? Koba sendiri. Mesti no bejeram. Udah jadi jangan lihat lagi. Hah? Apa sih lagi wah? Debalu kesimpulan. Bulan ke jelas. Yo sute. Di mana rebu melewan tu kuai seperti kuang kabdu. Mana mana ni bersatu. Berubah di sana, sana berubah sekarang boleh cekak deh. Ini sekali ni jago baru. Mana ni mana? Sekian naga sampai nampak kan mereka. Amot yang masih mau. Ada nampak yang namanya. Hah? Dekat sini angkat kana sekian. Boleh lah. Mana kana lah sekian. Mana ni mau? Mana nagamiti? Luar sini kita boleh. Nagamiti, nanti mi mana ni? Wait, nama tu wajib kere. Mana mana. Warna gede. Bintik sah. Bintik sah. Muka aku akasan. Amatin makan. Minat aku dah berapa? Amatin makan. Anda bisa nunggu itu. Mari mobil boleh saya deh. Hah? Mana
waa biraatii miti. Maal? Ati bakka kana Yeroo maal? wanti kun jira buusee yaaki. Anu maal aman dabaliya? Dhiisee. Kana koon qabu kunoo jira birriin. Maal jaafate? Anoo eegatee waa beekan sitti haadha Lakki ina fallaartani. Ina fallaartani. Gideedhaan nuuf hin ilaaleera. Ina fallaartani. Amma tiimon ispoortii hojjetu kanaa eenyutu kun amma waan namaa Lakki. balaatti nu gochuudhaaf. Uffatan argadhe sobaa miicamee fimee nan soddeessan. Birriin argadhe nan deebise. Kun garuu qabbii namti hadhaawwan kana dhaqee deebise. Anaan booddee naan dabarse. Macarrasaa naa kennu. Maastan gagaadhaan. Akkani baradhee. Dubbii tokkuma yoo keessa bilbila kan deebifne warroonni nagaa baradhe isa diinaa baradhe sana jechuudha. Akka gara isaan deebiin ansitti mee. Isin na fallaaraan ni beektu. Amaasoo bilbila kana iddoo fuudhee eessaa fuudhee iddoo isaa bari gahu eessaa fuudhee eessumaa jettee eessaa fiddee jalqaba bilbilu jeban Bakka simbiraa isa dhaqee jira. eessaa fiddee bilbilu Haraaraan argate. haraarraa iddoo qabu. Haraaraa muka mana daabboo biraa argate. Muka mana daabboo biraa. Yeroo Wooma tokko biraa fuuta miti yeroo muka mana daabboo eenyuuti ishii haa ta'u iyyuu illee Muka mana daabboo mulgeetaa biraa ni argate. muka mana daabboo murgeetaa suma karaa yaadee nama. Abbaan gatii argatu makiinaa keessaa bu'uun addi goon. Eessaa iyyuu argatu itti deebisi geessi galchee. Kanammaa narkaa fuudhinsi jedhama. akkumti gochuu ergi gaafa baricha deebisuuti jechuudha. Dubbii keessa nan galchinaa laa an dubbii keessa galuun barbaadu akka inni keessa deebisu waa namaa. Sayidii geessine Deebisee dhufataa. Adeebisu situ wajjin fuudhee adeebisu geessan. Silkiidha garuu kan hin barreessin. Silkii ta'uu barreeda. Dimoorii isaa ta'e kan hin naqee deebisu. Waa namaa hin barbaanne geessi deebisisii jenne bal. dhaqi deebisi kun. Adas Si galee? dhageesse. Dhaggeeffadhas. Uffata birrii saamunaa barbaacha naqee kana argadde birrii saamunaa Ati kanuma qadiidhaa waa namaa akkamitti lafaa fuudhee. ani sun kana gurgura wanti hin bitatin hin jiru. Isa dheen gaddaa geessi deebisisii jechuun keenya. Maaliif geessi deebisisii jenne gaddaa. Kana ati maa gara kee ada fakkaayika. Halsaa maasii ni gati. Waa isaa waa inni barbaadu wallaahi. Amaaso jarjarso. Amaasoon kun akka inni maqaa keenya nu balleessaa immoo hin beekaatu. Kanaafuu ana nan aarsinaa. Kunoo siru kutaaf siru kutuu sana fuu. Lafa gaa mana kan gaa ni simiidhaa kun. Diqqoon jedhee deema. Kaay nan deebisaan. Bakka ati deemi deebisi bilbila kana iddoo buuse. Achuma deebisi. Gaazaan maa keessa achuma buusi utuu namni si argin bahi maqaan balleessiniiti. Sossobdaniitu miti. Maqaan balleessinii deebisii siin jedheera. An fixe gama gootiin. Ani ispoortiin godhara sochii qaamaan godhara. Gara kana godhi. Kana Gara kana godhi. Duraan gadee fi ijoollee biraan deemaa waan ta'eef amma galeeti yeroo amma natti jijjiirsaa gara sirraan deemi ishii. Deebiftee tamti bakka gali mana.